Audio Jungle. Mereka mengalami jirenya Waaqayyo of ta'u jiraachuudha. Rasa takkas jira. Jirenya Waaqayyo of ta'u jiraatu jiran. Ofirra darbatu achimu jirenya siif ta'u jiraatu darbata. Jirenya Waaqayyo of ta'u jiru Waaqayyo jirenya filataayi. Waaqayyo jirenya akkamii barbaada. Akkamitti jiraanne Waaqayyo gammachiifna. Akkamitti jirenya Waaqayyo itti gammadu. Jirenya Waaqayyo itti tolu. Jirenya Waaqayyo nurraa barbaada. Akkamitti jiraachuu dandeenya. Waaqayyo yeroo hundumaa sagantaa dhaqu sanbata yeroo hundumaa waldaa dhaqu faarfachuu lallabuu barsiisuu raajuu dhukkubsataaf kadhachuu hafuura ifachuu Waaqayyoon gammachiisaayi. Mana Waaqayyo keessa taa'uutu Waaqayyoon gammachiisaayi. Ililchuu hafuuraan guutamuutu Waaqayyoon gammachiisaayi. Maaltu Waaqayyoon gammachiisa? Namni gaafa nama tokko jaallatu amala irraa jibbu qaba, amala immoo irraa jaallatu qaba. Amala inni irraa jibbu baay'eedha yoo ta'e jaalala nama sanaa dhiisa. For example, amma fakkeenyaaf mucaan kun baay'isaa kana hiriyaa godhadhee wajjin jiraachuudhaaf, wajjin deemuudhaaf, wajjin taa'uudhaaf, hiriyaa godhadheenyaa godhachuudhaaf wanti isa na jaallachiisu amaloonni irraa mul'atan natti toluu dirqama. Fakkeenyaaf an tajaajilaadha. Baay'isaa kanatu asii kaanee wajjin ajjiin deemna kottu ittiin jedhee godhadheenyaa kootu waan ta'eef karaa kee nama yuunivarsiitii kee kottu waan si gaabbataa hidhee diraaftii isa okkotee bakka tokko yoo nu agaabbata. Amma hiriyummaa sana addaan kutamoo itti fufa. Maaliif jireenyi isaa wajjin natti hin tolu. Hiriyummaa keenya keessatti, wajjin adeemuu keenya keessatti, wajjin guddachuu keenya keessatti, wajjin tarkaanfachuu keenya keessatti baay'isaarra waan jibbutu mul'ate. Baay'isaan nama Waaqayyo bara keessatti gaafa nu waamu. Waaqayyo waan guddaa waan dhugaa ta'e gaafa nu waamu akkamitti akka nuyi jiraannu akkaataa nuyi itti jiraanne isa gammachiisu ulfina isaa himuu galata isaa dhiyeessuu akka nu dandeenyu lafa nuu kaa'e. Waan biraa boodisa namni tokko ganamuma ka'ee rakkina wayii qabaa. Biiroo kantiibaa yookaan immoo biiroo bulchaa godinaa dhaqeen dhimma qixxirrii wayii wajjin haasa'aa yoo jedhe intalli tokko yoo akka jette bijaamaa uffattee otuu kushiinaadhaa hojjettu qadhattee jarjartee saayiticha natti ga'e laatettee fiigaatuu dhaqxee dhimma wayii sin haasofsiifachuu dhufee dookimentiin lafaa qabaa qaawuu jiraadha tootti yoo gaafatte otuu waa'ee rakkina isheetii hin dhaga'in akkaataan pirootokaali jireenya ishee kun laalee hin keessummeessa namichi sun mataan mayyuu hin sirreeffanne uffatu mayyuu hin sirreeffanne caamaan mayyuu hin sirreeffanne itti guyyaadhaan fiigdee biiroo dhaqxe hin keessummeessa. Waaqayyo jireenya keenyarraa waan jibbu yoo arge nu dhaga'u jireenya keenyarraa waan itti hin tolle yoo arge nuun keessummeeffamu. Jireenya Waaqayyo fedhu jiraachuu jireenya Waaqayyo barbaadu jiraachuu kan jiru keessatti Waaqayyo mataa sirreeffannee caammaa gaarii godhannee uffata gaarii godhannee shaaworii gallee qulqulloofnee fuula isaa akka deddeebinu miti. Bakkee keenyaan osoo hin taane Waaqayyo jireenya keessa keenyarraa dhimma qaba. Waaqayyo akka jedhe Daawit nama akkamiin argate? Nama akka garaa koo argate. Waaqayyo Daawit nama akka garaa koo jechuun Waaqayyo akka garaa koo jechuun jecha ittiin ibsu baay'ee dhabee akka garaa koo baay'ee jaallachuusaa baay'ee iddoo qabaachuufiisaa baay'ee itti gammaduusaa baay'ee iddoo laachuufiisaa maaliin ibsaa walumaa galatti jecha tokkoon accirqaan nama akka garaa koo arganne. Nama akka maalii? Nama akka garaa koo. Amma hiriyaa yoo baay'ee jaallatan inni anaaf nama garaa inni anaaf nama garaa jechuun maal jechuudha? Waan ani isa dhoksu hin jiru aniif inni tokkuma jechuudha miti ree? Jireenya Waaqayyoof ta'u jiraachuu mee sagalee cinaadha yoo nu bira ga'e. Guyyaa baay'ee booddee dhagaadha guyyaa baay'ee booddee Qaayin wanta lafarraa galfate
Qaa'in wanta lafarraa galfate irraa waaqayyoof kennaa dhiyeesse. irraa waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Abeel immoo hoolota isaa keessaa qalee maal godhe? Aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan hin ilaale. Ilaala. Waaqayyo gara Abeeliif gara qalma isaa maaliin ilaale? Faara tolaadhaan ilaale. Ammatti dhaggeeffadha. Waaqayyo maaliif gara Abeeliin ilaale? Waaqayyo nama waliin caalchisu, Waaqayyo uffataan, dandeettiin, biyyaan, afaaniin, pirootokoolii jireenyaa nama waliin caalchisu. Nitoorkiin nu itti yeroo hundumaa Waaqayyoon argannu laphee keenya. Nitoorkiin nu itti yeroo hundumaa waamnee Waaqayyoon dhageessifannu jilba keenya. Waaqayyo lama taanii waan tokko jedhe Abeeliif kaa'e. Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. Aarsaan aarsaa dhume. Aarsaa sana keessa garuu waan Waaqayyotti hin tolle jira. Waaqayyo dubbii walqixxaataa arraba keenya, arraba ariifachuu keenya, nama baay'ee qabaachuu, garee baay'ee qabaachuu, fira baay'ee qabaachuu, meexxoo kan biraa qabaachuu barbaadu osoo hin taane yeroo hundumaa garaan keenya, yaadni keenya guutummaan guutuutti akka isatti amanu inni danda'a, inni oolchaa, hir'uu guutuu, karaa banuu, wallaalaa beekaa gochuu, dadhabaa lafaa kaasuu, waan hundumaa gochuu akka inni danda'u nama isatti amanu barbaada. Qaayanii komiidhaan waan tokko godhe. Nana albitti fufii. Gara Qaayiniif kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Gara Qaayiniif kennaa isaa garuu maal hin godhe? Faara tolaan hin ilaalle. Faara tolaan ilaalle. Dafee argee mirgaa kennan. Waaqayyo har'a ganama faara tolaan isin ilaalu. Yesuus sim. Ameen. Maaliin jedhamu yoo dhageessan? Dhugaa kanatti natti hin tolu baay'ee. Akkanuma natti hin tolu. Mee fudhaa argeessan mirgaa. Isinitti hin tolle gaarii miti. Fudhaa. Ol fudhaa. Bareechitanii mee jettu waan amma isinii jedhu. Bareechitanii. Waaqayyo sanbata har'aa ganama gara kee faara tolaan haa ilaalu. Ol fudhaa argeessan mirgaa. Thank you Jesus. Waaqayyo har'a ganama garuma kee. Garuma siisa mudaa baay'ee qaba. Ani rakkina baay'ee qaba. Manuma kee dhaquun hiwanaaf hin malu. Ani jireenyi koo fokkisaadha, jireenyi koo bu'aadha. Jireenya si gammachiisu jiraadhee hin beeku. Eessuma dhoolaaf hin dhufa malee garuma isa siloof komachaa jiru kana faara tolaadha ilaalu. Innoo Waaqayyoodhaa nama miti. Innoo Waaqayyo daganaa lafaa nama kaasudha. Innoo Waaqa seenaa nama haaressuudha. Innoo Waaqa naagale malee lafaan si kaasa namaan jedhudha. Innoo turraa fagaatan illuu kottu mucaa koos hin barbaade Waaqa namaan jedhudha. Innoo Waaqa fuula namatti hin guurredha. Innoo Waaqa dagatee nama dhiise nama bira hin dabaredha. Ilaalu gara kee ganama kana. Balfudhaa keessa mirgaa obboleessa obboleetti Waaqayyo har'a ganama fuula ifaan, fuula jaalalaan, fuula araaraan haa ilaalu gara kee. Mee warri gara koo ilaalettan. Thank you Jesus. Baga gammadan namoonni har'a gibbii kana keessa jirtan. Qixanyaan miisaala እግዚአብሔር ነገራችሁን ይቀይራል። አብረን እዚህ ቦታ ላይ ሰው ካለ ቃላለን በኢየሱስ እጅግ ብርቃርክ ዛሬ እግዚአብሔር ፊት ወደ አንተ ወዳጅ ያዞራል። አንድ ሰው ተዋበ ይበል። ያነው የወደቀ ነገር የሚነሳ የተዘጋ ነገር የሚከፈተው ጨለማ ወደ ብርሃን የሚቀይረው ዛሬ እግዚአብሔር ፊት ወደ አንተ ያዞራል። የወደቀበት ቦታ በኢየሱስ መነሳት ይሆንልሃል። ማንም ሰው ዛሬ ጅምርቃ ግድጓ ሰማቱ ካን የመሻ ዋቀዮ ለፋሲ ፉለሃራ ታት ይላላ ዋቀዮ ጋፈ ነመ ኡሙ የሮ ባይጤ ስንት ሜር ኡመሙ ከኘት ዋቀዮ ገመደ ሞ ይገድ dubbadhaa mee saba keessa uumamuu keenyatti gadde moo gammade? Waaqayyo uumamuu keenyatti baay'ee gadde. Maaliif baay'ee gadde beektu Waaqayyo? Akka nu uumeef iddoo nu uume nu dhabe. Waaqayyo yeroo tokko namoonni baay'een Waaqayyo natti dubbatee ture naan raawwatu. Waaqayyo akkasan siin jedhe naan jedhe ture naan raawwatu. Kun keessii lama qaba. Tokko raajii sobaa sitti raajamuu danda'a. Lammaffaan ati iddoo keenya jirtu. Waaqayyo iddoo aarsaa kana irratti sitti dubbate yoo ta'e iddoo aarsaatti si raawwata malee
mana farsootti si raawwatu. Nan tuqee mul'ata na. Mana farsoo koo jiru ijoollee fannooti hundi keenya. Birgadeera Waaqayyo balbala kee siifan banaa. Gaafsi iddoo aasar xolotaatti chukurtu qaba. Yoo jette hamma gaafa karichi sii banamutti akkuma achuma dhaabatu barbaada. Gurbaa tokko yaadadha. Waan tokko yaadadha. Maal jedhe gaaf tokko Waaqayyo fooqirra yeroo jirudha. Balbala kee sii baneera. Ji'aasittiin mucaan hojii dhabee aaree gubatee jireenyi isaa badeera. Waaqayyo balbala kee sii banaa. Ji'aasitti ji'aarraa galataan dhuftaatti jedhe Waaqayyo. Noora. Ji'aarraa galataan dhuftaatti gaafa hin dhugaa bira geessine sote. Yoom galataan dhuftaatti jedhe Waaqayyo. Ji'aarraa galataan dhuftaatti jedhe. Mucaan keessan hamma jiraatti waldaa baqadhu. Hamman galata harkaan qabadhutti karaa waldaan boone waldaan isa mana ta'a. Yoom galataan gottuu waan jedheef ji'aarraa galataan gottuu waan naan jedheef hamman galata harkaan qabadhutti karaa waldaan boone maal ta'a. Yeroo tokko tokko dubbii waaqatu baay'ina gammachiis konfidensiin kan dubban. Amma mucaanii gaafa jaasaa dhaqee dorgome iddoo hedduu dorgomeera ji'ayyuun guunnee Awwaash baankii bilbilatee nama waammate. Gittim jennaan Awwaash baankii markaatoo keessa gale. Amma warra birii barbaadan Awwaash baankii markaatoo bira isa bira dhaqaa. Gaafa jaaqatanii isa biratee dhufe dhattennaan amma Awwaash baankii markaatoo hojjete. Lafaan si fuudhee galata fiddee fittee kuuchisee ma dhufe. Ati amalii dhuma taa'ii gowwaa fakkaatu ameen jedhi malee si baachisa galata. Balfadhu marga kee mirgaa si baachisa galata. Eewu beektaa inni sitti dubbachaa jiru. Nama miti maqaan isaa Waaqayyoodha Yesuus inni tanaaggaroo yaada argaa. Sabab ለቃሉ ታማኝ ነው በሉ እስኪ። በቃሉ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በሉ። ፉዳር ከከመ እጅ ወደ አንሳ እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው በሉ። ማለበረቻ ካን ከደካ ማጃካታ ካናሲያ እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው በሉ።